Gaaf tokko pirezidaantiin biyya Chaayinaa Xi Jinping yeroo tokko gorsa sadeen abbaan kiyya naaf dhaame jechuudhaan seenaa ijoollummaa isaanii akkanatti namootaaf qoodanii turan. Yeroon ani daa'ima ture nama akkaan if jaalatu nama baay'ee ifittoo waan hin tureef wantoota gaggaarii hunda ifii kiyyaafin fudhadha ture. Wantoota gaggaarii hunda ifiinin fedha. Ani yoon gocha tokko raawwadhe ani balleessa je'ee badii fudhadhee hin beeku. Dogongora hunda gara namoota birootiin quba qaba. Amalli kiyya kun booda keessa kophaa na hambise. Hiriyoota koo dabalatee namoonni natti dhiyaatan. Namoonni akkaan na jaalatan hundinuu na dhiisanii na biraa deeman. Yeroo kana ani kophaan ta'e. Kana abbaan kiyya kophummaa koo hubatee seera jireenya kiyyaaf bu'uura ta'an. Kan jireenya kiyyaaf haalaan barbaachisan sadii na barsiise. Gaaf tokko abbaan kiyya nyaata bilcheessee saanaa lama irratti nyaata naqee lameenuu minjaala irra kaa'e. Saanaa lameen keessaa tokko khillee gubbaa kan qabu yoo ta'u inni kaan immoo khillee hin qabu. Saanaa lameen keessaa tokko akkaan filadhu na gaafate. Yeroo sanitti khillee argatanii nyaachuun hedduu rakkisaa ture. Yeroo ayyaanaa yookaan bara haaree qofa carraa khillee nyaachuu arganna. Kanaaf jecha shakkii tokko maleen saanaa khilleen gubbaa jiru filadhe. Yeroon nyaata kana nyaachuu jalqabu filannoo yookaan murtii akkanaa taasisuu kiyya kun hedduu na gammachiise. Murtii kiyya kanatti hedduun boone. Wantiin ajaa'ibe garuu abbaan koo saanaa isaa keessaa osoo nyaachaa jiruu nyaata gama gadii keessaa khillee lama ol baase. Yeroo abbaan kiyya khillee lama nyaata keessaa ol baafachuu isaa argu hedduun sheenewe. Ariifadhee isa khillee tokko qabu filachuu kootti garmaleen gadde. Abbaan koos natti koflee mucaa koo wanti beekuu qabdu wanti ijji tee arkitu hundinuu dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo hunda ati qofta namoota irraa kan fayyadamtu yoo ta'e dhumarratti ni mo'amtaatii beeki naan jedhe. Guyyaa itti aanu ammaas abbaan koo nyaata bilcheessee saana lamatti naqee lameenuu minjaala irra kaa'e. Saana lamaan keessaa tokko khillee gubbaa kan qabu yoo ta'u inni kaan immoo khillee hin qabu. Mucaa koo lameen keessaa mee arraas tokko filadhu mee kan barbaadda je'ee na gaafate. Yeroo kana dogongora dabre irraa barachuun qaba je'eetiin saanaa hanqaaquu if gubbaa hin qabne filadhe. Wanti akkaan na ajaa'ibsiise garuu saanaa kiyya keessa nyaata yeroon addaan qabu hamma gama gadiitti illee haadhuus khillee tokkollee keessa hin jirtu. Ammaas abbaan koo na laalee natti kofleeti. Mucaa koo yeroo tokko jireenyi si gowwoomsuu yookaan mala sitti baasuu mala. Ammaas sitti taphachuus danda'a. Kanaafuu ati muuxannoo qofa irratti hin hirkatin. Waan duraan beeytu qofaan yoo waa murteessu taate yeroo tokko ni dogongorta. Ati arra khillee dhabuu keetiif garmalee aaruu yookaan gadduu hin qabdu. Barnoota akkanaa kitaaba irraa barachuu hin dandeessu waan ta'eef isa kana akka barumsa guddaatti fudhadhu naan jedhe. Sanbooda ammaas guyyaa sadaffaa abbaan koo ammaas akkuma kanaan dura nyaata bilcheessee saana lamatti naqe. Tokko khillee if gubbaa qaba. Kaan immoo khillee if gubbaa hin qabu. Ammaas dhufee mucaa koo saanaa lameen keessaa kan barbaadda naan jedhe. Yeroo kana abbaa kiyyaan akkiinaan jedhe ati hogganaa maatii keenyaa waan taateef jireenya keenyaaf waan guddaa gootee jirta. Kanaafuu abbaa kiyya ati dura filadhuun jeen. Abbaan kootiis carraa isaaf kennametti fayyadamee saanaa khilleen takka gubbaa jirtu filate. Yeroo saanaa kaan fudhadhu ani saanaa kiyya keessa khillee tokkolleen akka hin jirre amaneetiin fudhadhe. Yeroo abbaan kiyya akka filatu godhu khilleen harkadha je'ee hin yaanne. Garuu wanti akkaan na ajaa'ibsiise saanaa kiyya gama jalaa keessa khillee lamaatu ture. Abbaan koo ija jaalalaatiin na millatee natti koflee mucaa koo yaadadhu hoggaadha ati namootaaf gaarii yaadde gaariin ati namootaaf gootu gama birootiin siif deebiti. Kanaafuu yeroo hunda namaaf gaarii yaadi jechuudhaan dhaamsa sadeen kana naaf dabarse. Yeroo sanirraa jalqabee gorsa sadeen kana seera jireenya kootii godhadheetiin ittiin jiraachaa ture. Qajeeltowwan sadeen kanaan jireenya kiyya godhadhe.
waaniin ani hojjedhu hunda keessatti dhimma dhuunfaa yookaan dhimma daldalaaf dursa hin kennu. Yeroo hunda namootaaf hin dursa kenna. Faayidaa kiyya osoo hin taane faayidaa walootiin dursa. Isaaniifiin yaada jechuudhaan pirezidaantiin biyya Chaayinaa kan yeroo ammaa Chaayinaa bulchaa jiru gorsa abbaan isaa isaaf dhaame seenessuudhaan goolaba. Seenaa kanarraa maal barattan? Akka waa hedduu barattan abdii qabna. Dr. Eliyaas hordofuu hin dagatinaa.